Did jechuun maal jechuudha? Did ishee kana. Eegalte? Okay, hordoftoota keenya chaanaala EFOTube baga nagaan gara chaanaala kanaatti dhuftanii. Egaa kutaa 22ffaa kana keessatti jechoota garaagaraa kanneen barbaachisoo ta'an akka nama Ingiliffaa eegalee dubbachaa jirutti kan isin beekuu qabdan kanneen adda baafannee waliin ilaallaa. Egaa namoonni chaanaala keenya EFOTube subscribe gochuudhaan viidiyoo garaagaraa nutti gadhiisnullee like gochuudhaanis kan nu bira dhaabbattan kanneen immoo yeroo keessan fudhattanii komentii garaagaraa yaada babbareedoo nu kennitan guddaa galatoomaa isiniin jechuu barbaanna. Egaa barnoota keenya kutaa 22ffaa kana keessatti jecha 63ffaa irra geenyerraa jechoota sasalphoo jecha did jettu ilaalla. Did, doing fi does kanneen jedhaman kunneen sadan jecha do jedhu kanarraa kan dhufanidha. Egaa jechi do jettu kun hojjechuu yookaan wanta tokko dalaguu gochuu akka jechuuti. Jechi do jettu kun walumaa galatti hojjechuu yookaan gochuu. Yeroo taatee tokko hojjennee yookaan taatee sana hojjennee dabarreerra ta'e do kan jettuun fayyadamnu, did kan jettu kana fayyadamna. Walumaa galatti jechi did jettu kun jecha do kanarraa dhufte garuu yeroo kamitti fayyadamna? Taatee darbeef. Taatee dalagnee dabarre tokko yeroo ibsuu barbaannu jecha do jedhu kana fayyadamna. Yeroo taateen sun amma dalagamaa jira ta'e fakkeenyaaf wanta tokko amma dalagaa jirtu yoo ta'e immoo doing kan jettu kana fayyadamtu. Jecha do jedhu irratti maal daballaa? Akkuma kana dura isinitti hime ing daballaa. Jechoota garaagaraa irratti yeroo ing kun dabalamtu maal agarsiifti? Taateen sun amma ta'aa jiraachuu isaa. Yeroo isin dubbachaa jirtan sanatti wanti sun ta'uu isaa agarsiifti. Kanaaf jecha did jedhu taatee darbeef, doing kan jedhu taatee amma dalagamaa jiruu fi kanneen lamaan immoo akkuma kutaa keenya kana duraa keessatti ilaalle jecha do jedhu bamaqoota yookaan pronounota kan akkamiif fayyadamna isiniin jedheen ture. Fakkeenyaaf Iidhaaf jecha do jedhu fayyadamna taatee amma yookaan presentii kan jedhamu keessatti jechuudha. I, you, we, they kanneen jedhamaniif kan fayyadamna ishee kana fayyadamna. Do yookaan hojjechuu gochuu yeroo jechuu barbaannu kanneeniif isa kana fayyadamna. Garuu nama sadaffaa qeenxee wantoota qeenxee ta'aniif does kan jedhu fayyadamna. Sana jechuun does jechuun immoo do ergi goonee booda es itti daballaa nama sadaffaa qeenxeedhaaf. Nama sadaffaa qeenxee jechuun immoo kanneen akkamiiti? Isa, ishee fi icha, it wantootaaf jecha itti fayyadamnudha jechuudha. Kanneeniif immoo hojjechuu yookaan dalaguu gochuu jechuudhaaf does kan jettu kana fayyadamna. Walumaa galatti jecha do jedhu karaa sadiin ibsuu ni dandeenya. Kana taatee darbeef, kana taatee ammaa fi kana immoo pronounota yookaan bamaqoota qeenxee ta'aniif he, she, it kanneen jedhamaniif fayyadamna jechuudha. Egaa kutaa kana keessatti kan ilaallu jecha did jettudha. Kana immoo yeroo kan fayyadamna kanarraa dhuftee garuu taatee darbeef. Maal jechuudhaaf? Hojjechuu keenya yookaan wanta tokko gochuu keenya ibsuudhaaf kan itti fayyadamnudha jechi did jettu jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko I did my homework yoo jedhe, barataan tokko fakkeenyaaf I did my homework yoo jedhe hojii manaa koo hojjedheera akka jechuuti. Fakkeenyaaf hojii manaa isaa ganama sa'aatii 2 irratti hojjeteera yoo ta'e sa'a booda sa'a 8 irratti mucaan I jedhamu. I jechuun ani akka jechuuti. My jechuun kan kooti. Homework hojii manaa. Ani hojii manaa koo hojjedheera yoo jechuu barbaade sa'a booda irratti ganama yoo dalage jechuudha. Hojii manaa sana taatee darbe ta'a. Maaliif? Sa'a 2 irratti dalage sa'a 8 irratti hiriyaa isaa hojii wal argee hojii manaa kiyya dalageera yookaan
barsiisaan isaa hojii mana kee dalagdeettaa yoo jedhee isa gaafate maal jechuu danda'a? I did my homework. Yoom dalagee? Ganama dalagee. Taateen sun waan taatee darbe ta'eef did kan jedhu fayyadama. Doing kan jedhuun fayyadamu, do kan jedhu yookaan does kan jedhu kan fayyadamu jechuudha. I kan jettu eenyu waliin deemti? Do waliin deemti. Garuu taateen sun taatee darbe yoo ta'e did kan jettu kana fayyadamna jechuudha. I did my homework. Hojii manaa koo hojjedheera. Akka jechuuti taatee darbe. Hojjedheera. Hojjechaan jiraa miti. Nan hojjedhaa miti. Hojjedheera. Akka jechuuti. Fakkeenyaaf I am doing my homework yoo jenne doing kan jedhu kana yoo fayyadamne maal jechuu keenya? Amma taatee ta'aa jiru. Hojii manaa sana barataan sun taa'ee hojjechaa jira jechuudha. Hojii manaa isaa taa'ee hojjechaa jira. Doing yeroo jennu hojjechaa jiraachuu. Did yeroo jennu immoo wanti sun dalagamee yookaan hojjetamee darbeera. Hojiin manaan sun hojjetamee darbeera akka jechuuti. I am doing yeroo jennu immoo wanta sana mucaan I jedhamu kun yookaan an kan jedhamu kun hojjechaa jira. Hojii manaa sana barreessee yeroo jechi kun himni kun dubbatamutti wanti sun ta'aa jira akka jechuuti. I do my homework jechuun immoo hojii manaa koo nan hojjedha akka jechuuti. Hojii manaa koo nan hojjedha. Presentii yookaan taatee amma walumaa galatti yeroo simple presentii keessatti fayyadamnu do kan jettu kana fayyadamna. I kan jedhuuf ammas keessatti does kan jedhu kana fayyadamnu. I does my homework hin jennu. Kanammoo kana dura ilaallee turre. Yeroo he ta'u immoo maal goona? Does jenna malee do hin jennu. He does his homework. Inni hojii manaasaa ni hojjeta akka jechuuti. Egaa daazii fi do kana dura ilaallee turre eessatti fayyadamna eessatti hin fayyadamnu kan jedhullee isa yaadachuu qabdu. Walumaa galatti egaa kan nuti hubachuu qabnu jecha did jedhu kana walumaa galatti taatee dalagamee darbe tokko ittiin ibsuudhaaf fayyadamna. Akkuma hiikaa isaa asitti isiniif barreesse did kan jettu kana taatee darbeef fayyadamna. Taatee ammaaf fayyadamuu hin dandeenyu. Taatee gara fuula duraatti ta'uuf jecha did jettu kana fayyadamuu hin dandeenyu. Maaliif fayyadamna? Taatee darbe ibsuudhaaf. Egaa purnaawunoota yookaan bamaqoota jechoota bakka maqaa nuuwwanii itti fayyadamnuuf hunduma isaaniifuu jecha did jettu taatee darbe ibsuudhaaf itti fayyadamuu ni dandeenya. Hojjedheera, hojjetteetti, ni hojjeta kanneen jedhamaniif jechuudha. Taateen sun taatee darbe ta'uu qaba. Dirqama did kan jettu kana fayyadamuudhaaf taateen sun ammarra dhaabattanii sa'aatii isin dubbachaa jirtanirra dhaabattanii taateen sun gara duubaatti sa'aatii darbe yookaan yeroo darbe ta'uu qaba jechuudha. Mee fakkeenyaaf fudhannu. Fakkeenyaaf namni tokko I did this yoo jedhe maal jechuu isaati? Ani wanta sana godheera, hojjedheera yookaan gochuu akka jechuuti. Jechi did jedhu I did this yoo jedhe this jechuun kana akka jechuuti. Ani kana hojjedheera yookaan godheera. Eenyutu kana hojjete jedhee yoo namni tokko isin gaafate, fakkeenyaaf barsiisaan eenyutu wanta kana godhe yookaan eenyutu wanta kana hojjete yoo isiniin jedhee isin gaafate I did this yoo jettan anatu hojjete yookaan anatu godhe akka jechuu keessaniiti. Amma did kan jettu kun maal agarsiisti? Wanti hojjetame yookaan wanti godhame sun taatee darbe ta'uu isaati. We did this. We nuti akka jechuuti. Did this yoo jettan nutu wanta kana godhe. Taateen sun taatee darbe. Nutu waan kana godhe akka jechuuti. This jechuun kana. You did this. Situ kana godhe. Fakkeenyaaf dogoggorri wayii uumame situ kana godhe yoo jechuu barbaadan, dogoggora sana situ godhe yoo jechuu barbaadan maal jettu? You did this. You jechuun si akka jechuuti. Did jechuun immoo taateen dalagame sun taatee darbe ta'uu agarsiisa jechuudha. You did this. They isaan. They did this yoo jedhame isaantu waan kana godhe. Yoom? Kana dura. Fakkeenyaaf yeroo isaa bakka kana buustanii dubbachuu ni dandeessu yeroo wanti sun itti dalagame. Fakkeenyaaf you did this yesterday. Yesterday jechuun ni dandeessu bakka kana yeroo wanti sun itti ta'e. Yesterday jechuun immoo kaleessa
yesterday yeroo jettan kaleessa jechuu keessaniiti taateen sun taatee darbe. Ammarra dhaabattanii fakkeenyaaf ammarra dhaabattanii wanta kana dura hojjetame yoo dubbachuu barbaaddan did kan jettu kana fayyadamtu. Do, does, if, doing kan jedhu taatee darbeef hin fayyadamnu jechuudha. Walumaa galatti afran isaaniiyyuu kanneen jechuudha. Yaada tokko qabu garuu yeroo kan fayyadamna teensii yookaan ennaa keessatti garaagarummaa qabu yeroo kan fayyadamna kan jedhu. Taatee kana dura ta'eef moo taatee amma ta'aa jiruuf moo taatee amma ta'u moo taatee gara fuula duraatti ta'u kan jedhu garaagarummaa isaanii akkasitti qabadhaa. Fakkeenyaaf she kan jedhuufis he kan jedhuufis taatee darbe yoo ta'e did kan jedhu kana fayyadamna. Garuu yeroo duu fi daazii ta'u garaagarummaa ni qabu. Daazii fayyadamna malee duu hin jennu she fi heedhaaf. Kana kutaa keenya kana duraa keessatti ilaallee turre. Garuu jecha did jedhu kanneen hundaafuu fayyadamuu ni dandeenya. Taatee darbe ibsuudhaaf hojjetameera godhameera jennee yeroo dubbachuu barbaannu hunda kanaafu akka isinii galuuf hunda kanaafu fayyadamuu ni dandeenya. I did, we did, you did, they did, he did, she did, it jenne it did jenne hima tokko eegallaa. Sun immoo maal jechuudha? Wanti sun hojjetameera akka jechuuti. Taatee darbeef jecha did jedhu fayyadamna malee warreen kana hin fayyadamnu. Akkasitiin qabadhaatii itti fayyadamna.